Odeeffannoo ispoortiin taphootni Piriimeer Liigii Ingilizii hedduun boruuf iftaan gaggeeffaman haalaan eegamu. Shaampiyoonaan bara dorgommii darbee Maanchister Siitiin bara kana liigichatti kan makame Barnamaawus keessummeessa. Siitiin Aymeriik Laapoort miidhamaan dhabeera. Leeds irraa gara Siitiitti kan makame Calvin Phillips tapha kanaaf qophii miti. Man Siitiin Barnamaawus waliin yeroo 10 taphachuun hundayyuu mo'ateera. Tapha jalqabaa kan mo'amee jalqabe Manchester United ammoo Brentford waliin morkata. Lindelof fi Antonio Martial miidhamaan hin taphatani. Erik ten Hag ibsa miidiyaaf kennan irratti PSGdhaan barbaadamaa kan jiru Marcus Rashford dhabuu hin barbaannu bara kana nu waliin turaa jedhan. Bakka bu'ootni Rashford fi PSG wal arguun mari'atanii gara walii galteetti dhufaniiru gabaasotni jedhan bahaa jiru. Tapha jabaan eegamu tokko Arsenal fi Leicester City gidduutti kan gaggeeffamudha. Gareen Michael Arteta injifannoon kan eegale yoo ta'u Arsenaliif oduu gaariin jiru taphattootni isaa akka Takero Tomiyasu, Emile Smith Rowe fi Fabio Vieira miidhama irraa deebi'uun shaakala jalqabuu isaaniiti. Leicester miidhama taphattoota haaraa gabaaseen qabu. Tapha guddaan torban kana darbii Londoniin Tottenham fi Chelsea gidduutti gaggeeffama. Kana dura Antonio Conteen garee koo fi Chelsea gidduu garaagarummaa guddaa jira jedhanii ture. Thomas Tuchel ammoo garaagarummaa guddaa garee lamaan gidduutti hin argine. Taphattoota ciccimoo qabu. Taphichaaf qophaa'aa jirras jedhan. Antonio Conte nan dinqisiifadhaa kan jedhan Tuchel garuu waan inni jedhu hundaa hin amanu jechuun deebisaniiru. Yeroo 4 walitti aansuun akkamiin akka mo'annoo irratti hojjechaa jirras jedhan. Raheem Sterlingiin lakkoofsa 9 irratti walaba ta'ee akka taphatuuf leenjisaan Chelsea kun akka shaakala hojjechiisaa jiran himaniiru. Bakka kanatti Sterling gahumsa guddaa qabaa jedhan. Liverpool ammoo gaafa wiixata garee Patrick Vieira Crystal Palace waliin taphata. Vieiraan Liverpoolin caaltee kubba to'attee taphachuun ulfaataadha. Garee akkanaa irratti of eeggannoon taphattee carraa argatteetti fayyadamuun galchii lakkoofsuudha jedhe.